Aisha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin bira haa qaqqabu isiniin jecha har'a qophii addaan qabadhee dhufee jira. Keessummaan keenyas sarara keessatti argamanii. Kanaaf akkuma isin nagaafachaa turtan yeroo dheeraadhaaf gaafii baay'ee nagaafachaa turtanii. Ana qofaa miti jechuudha. Keessumaa kiyyas gaafachaa turtanii. Kanaaf guyyaa irraa gaafiin keessan isiniif deebi'uudhaaf qophii xumurree dhufnee jirra. Duraan dursa assalamu alaikum. Waalaikum salam. Akkam nagaa qabda? Naguma nagaa. Alaamanni nagaa? Alaamanni nagaa siyoo akka. Nagaa galanni isaan badin. Baga nagaa taate. Waamicha kiyyaa kabajjee dhufuu kootiif baga nagaan dhufte siin jedha. Maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota kiyyaa maqaa Push 5 Show Studio fi maqaa damma jaalalaatiin walumaa galatti jechuudha. Kabajaadhaan si gaafadhee kabajaadhaan karaa studio kiyyaatti dhufuu keetiif hedduu galatoomin siin jedha baga nagaan dhufte. Ati akkami nagaa qabdaa miti? Ayyee atillee hedduu galatoomin keessummaa kee gootee nu affeeruu keetiif maqaa daawwattoota keetiitiin hedduu galatoomin siin jenna. Okay, galatarraa fiiti yeroo dheeraa turree jirra osoo YouTube tokko irratti osoo mul'atiin osoo wal birattis daawwattoonni keenya nun arginu yeroo dheeraa turree jirra biyaansi waggaa tokkoo fi baatii yaa yookiin sanii ol na fakkaate. Aywa. Kanaaf maal sitti dhagame har'a waamicha kiyya kabajjee dhufuu keetiif mee na biratti argamuu keetiif maal sitti dhagame waan sitti dhagame natti midursa? Gammachuu guddaa gammachuu hanga kana jedhee ibsuu hin danda'u. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Maaliif wanti kun anaaf hawwii koo yeroo dheeraa waan ta'eef baay'ee tokkoon gammadee keessummaa kee gootee na affeeruudhaaf hedduu galatoomi. Okay, dursa mee galatarraa fiiti dursa uf barsiisi gaafii hedduutu ture as jalatti gaafii hedduutu gaafatame jechuudha. Gaafota gaafatame kana takka takkaadhaan wal jalaa fuudhatiin itti deemna. Mee warroota yeroo baay'eedhaaf jechuudha karaa onlaayinii kanaan si cinqaa turaniin waa baay'ee siin jedhaa turanii mee maal jettaan mee ati obsii yeroo dheeraa turan tokko mee maal irraa barattee uummannis mee maal sirraa barachuu qaba? Hayyee duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi kabajamtoota Push 5 Show yookiin damma jaalalaa akkam jirtan nagaa jirtanii isin jedha ani nagaa gootii baga nagaa taatanii egaa ka isinirree akka gammaddan abdiin qaba anis hedduu tokko gammadee asirratti keessummaa ta'ee affeerramuu fi dhiyaachuu kiyyaan baay'ee tokkoon gammadee isinirree akka gammaddan abdiin qaba asumaan hedduu tokko galatoomis siin jedha irra deebi'ee damma jaalalaa gara gaafii keenyaatti seenuu hin dandeenya. Okay, gaafii inni dura akkuma baratame jechuudha. Gaafiin inni dura ati eenyu jedhamta? Eessatti dhalatte? Ati fi Fooziyaan waliif maali? Jaarsi fi jaartiidha moo hiriyyaadha? Okay, dursa kara jaarsa fi jaartii ka jedhu kana kara xumuraati irratti achi deemnaa. Dursa ati eenyu? Akka keetiisitti ati? Ati eenyu? Ati eenyu eessatti dhalatte? Eessatti guddattee biyya baqaa kana akkas jechuu fedhaniiti jechuudha. Aywa ani akkuma beektan Fooziyaan jedhanii maqaa kiyyeenuma beektan kan irra deebi'ee isiniif ifa oonan tanan godhu ta'e Fooziyaa ani dhalattuu Shawaati. Dhalattuu Shawaa Salaalee Fiichee Ayyaa Gullalleetti dhaladhee guddadhe. Tanan jiraadhu Yemen. Egaa kaawwan isinitti murree baadheen beektan sinirree Yemenin jiraadha. Okay, galatoomi gaafiin inni lammataa anaaf dhiyaate ati hoo eessatti dhalattee ka jedhaniif maqaan koo jechuudha. Haa barsiisu maqaa koo. Isa kaasitu beeka. Okay, maqaa koo isaan ka beekaniin tulluudhaan beeku.
Samales Muhammadiin beeku. Maqaan koo Tulluu osoo hin taane maqaan koo Tulluu miti. Maqaan koo inni maatiin na baaste inni ummaan tiyya na baaste dura ka ummaa kiyyaatiin itti hima. Dammanaan jettee na baaste maqaan ummaan tiyya na baaste jechuudha. Yeroo baay'ee karaa yuutuubatii fi karaa feesbuuk illee damma jaalalaa jedhee fayyadama. Maaliifuu haati jaalala haati namaaf qabdurraa sababa sanii jechuudha. Maqaa kana karaa sanitti jijjiiruu kan danda'e. Walumaa gala maqaan abbaan kiyya na baase immoo Muhammad Usmaan Aliyyiti. Ani ka itti dhaladhe Arsitti dhaladhu malee ani gosti koo Karrayyuudha. Asumaan akka beeytan jechuudha. Deebitanii yeroo biraa ati eenyu ati eessatti dhalatte maali akka jettanii gaafiin baay'isanii jedhaani. Okay. Okay, Fozii. Gaafiin biraa jechuudha. Wal fakkaata yeroo baay'ee gaafii yeroo baay'ee wal fakkaata beekta. Ayyo. Eessatti dhalattee jaarsi kee eenyu amma eessa jiraattaa suni anaaf jedhamaa jira. Walumaa galatti mee dursa osoo jaarsi abbaa manaa kee hin beeksisin anis immoo haadha manaa kiyya osoo hin beeksisin dura jechuudha. Mee erga abbaan manaa kee si biraa deeme mudannoon si mudatee fi waan taate mee daawwattoota kiyyaaf ibsi. Mudannoon na mudate hedduudha. Bas. Ayye. Hin beekan wallahi maaliif mudannoo nama mudate kana tan ibsanirra jira tan hin ibsanirra hin jira jechuudha. Hin beeku wallahi mudannoo hedduu na mudate. Garuu san keessa irree barnoota fudhadhe nama jabaa akkana godhu barnoota hedduun irraa argadhe. Tole yeroo duraatiif abbaa manaa keetiin yeroo gargar baatu jechuudha. Walloltaniitiin gargar baate moo erga gargar baatanii gidduu keessanitti wanti uumamanii jira moo mee akka keetiitti daawwattootaaf wanni ibsuu qabdu maaltu jira? Abbaan manaa kiyyaan wallollee gargar hin baani. Jaalalumaan gargar baani. Sorry. Galas wanni ibsu qabu hin jiraan bira. Okay, walumaa galatti amma gaafii kiyyatu jira. Ati haati manaa kee eenyu ammaaf eessa jiraatta? Ani ka jiraadhu ammaaf Dubaay jiraadha. Haati manaa koo jechuudha akkuma isin beeytan isinillee ni beeytanii yeroo baay'ee gaafii jalatti na dhiyeessitanii na gaafachaa turtanii. Haati manaa koo haati ilmoo kootii jechuudha. Akkuma isin beeytan Fooziyaadha. Kanaaf Fooziyaa maal jettame ati? Waan hin jedhuun qabu. Okay. Daawwattoota waan asirratti ibsitu maaltu jirame yeroo baay'ee walloltanii si dhiisee deemee jira. Koomentii hedduu yeroo baay'een ilaalaan ture. Daa'ima wajjin si dhiisee deemee jira. Jaartii biraa fuudhee jira. Inni jireenya bareedaa jiraataa jira. Ati jireenya bareedaa jiraataa hin jirtu. Daa'ima wajjin rakkachaa jirta. Mee yoggaa akkasiin jedhan dhugumaan si dhiisee deemetiin anaaf si wallolleeti waan kun ta'e moo mee daawwattoota waan ibsitu maaltu jira? Aywa asirratti anirree waan dubbadhuun qaba. Ani abbaa manaa kiyyaa akkuma dura sin jedhetti jaalalumaaf deemne. Haddatan deemnes yaadni isaa gizee dura ana biyya kana keessatti nagatee deemuuf osoo hin taane yaada kana naaf dhiyeessee dure akkan biyyatti deemu ani yeroodhaaf biyyatti deemuuf yaada hin qabu ture. Yaa ta'u malee inni haala galee biyyatti haala sisirreessee na eeguudhaan walii galteen keenya egaa inni asii deeme immoo waa baay'eetu uummatee oduu baay'ee jira inni asitti tasiliisee deemee jaartii biraa fuudhuudhaaf oduu baay'ee jira. Sababa sanirraan immoo tan ka'e oduu san ofirraa kutuudha jechaan irree abbaa manaa kiyya fuudhee jira narratti fuudhee jira jechuudhaan viidiyoo hojjedhee gadhiisee kan jira. Maaliif oduu sun akkanarraa dhaabbatuuf jedhee osoo beektuu callistee akkanaan jedhaniidhe viidiyoo hojjedhee kan ture abbaa manaa kiyya narratti fuudheera jedhee jechuudha. Isa malees immoo eegasiis viidiyoo wayii waraabee gadhiisee kan ture sababan ittiin dubbadhee kan qaba jedhee chaayinala kiyya irratti gadhiisee kan ture.
namni dallanis hin jirayyuu ofumaaf wanta akkasii dubbattee ammas deebitee maaliif san jettee jedhee warra natti dubbatee jira. Yaa ta'u malee sababni wanna san itti waraabeef keessa kiyya wanti namiidhu wanta baay'eetu uummatee tureyyuu waanuma saniif wanta akkasii san ofirraa hambisuudhaaf jecha wanta akkasii dubbattee kan jira. Akka nafe kaamee ati kan nuuf ibsitu ta'a. Okay, aye. Galatoomi. Waa baay'ee argaan ture, koomentii hedduu dubbisaan ture. Waan hundarrattuu obsa nama barbaachisa. Asumarratti jechuudha waan an jechuu barbaadu warreen YouTube guddifachuuf jechuudha. Maqaa nama xureessitan. Sammales jechuudha waan hin beekne information tokko namni tokko wanni online fayyadamuuf YouTube haa ta'u, Facebook haa ta'u, TikTok haa ta'u, waan kamooyyuu namni fayyadamu jechuudha. Hawaasa bira jechuudha waan qajeelaa tokko waan qabatamaa dhugaa jirtu tokko biraan ga'uufi malee namaa fi nama walitti buusu fi dubbii kijibaa asirratti oofuun baay'ee bareeda natti hin fakkaatu. Nutitu obsa qaba malee osoo obsa qabaachuu baannee namoota hedduu maraachuu danda'anii jechuudha. Oduun namoota miidiyaa kanarratti waan hin taane maxxansan. Ebalu akkana ta'e, ebalu akkana ta'e, ebalu asiin bahe achiin kute maal jedhaniiti maxxansan kunniin sirrii miti. Warreen achi jala deemtanii daawwatanis jechuudha. Dhugaa namaa tokko osoo hin beekne duratti birbirsuun immoo bareeda natti hin fakkaatu. Walumaa gala of eeggannaa taasisaa jedhanii warri YouTube guddifachuuf jecha maqaa namaa balleessitan. YouTube guddifachuu barbaadan karaan ittiin guddifatan baay'eetu jira. Karaa salphaa hedduutu jira. Sun osoo danda'amu maqaa nama balleessu YouTube guddifachuun immoo gaarii natti hin fakkaatu. Osumaan warra YouTubeatiif dabarsuun fedha. Gara kiyyaatiin akkuma haati manaa koo jettee jechuudha. Wanti isin hundi keessan hubachuu qabdan. Haati manaa koo akkuma isin jettetti anaaf isin guyyaa gargar deemnu yookiin sa'aatii ani itti deemutti rakkoo waan tureefuyyuu biyya san keessatti jiraachuus yeroo dheeraadhaaf waan hin barbaadiniif sababa san mariidhanii gargar deemne daa'imni kee garaas hin nyaatu maal warri jettanii qaaqaa turtan gaafa biraa deemullee viidiyoo garaa keessatti daa'ima waraabee biraa deemetu jira. San malees YouTube ka isaa baneen jira. Linkii jala isinii kaa'anii ilaaltanii as jalatti jechuudha. YouTube isallee achumaan subscribe gootanii fi namni tokko jechuudha. Namni yoo wal jaalate yoo wal amanee jedhe bakka fedhe yoo gargar deemee addallee fagaatee jedhe namni wal jaalatu walitti dhufuun isaa hin oolu. Oduun fedhes yoo birbirsamaa oole abbaan fedhes waan fedhe yoo haasaa oole namni obsa qabu hanga fedhes yoo ture wal argaan isaan oolu jechuudha. Erga biyyaa achi deemeen booda kara biyyaa galeetiin gara na dhufee jechuudha gara Dubaay. San malees imala kara Turkii taasiseen ture naaf hin taane innis gidduudhaan addaan kute. Hundi kennaa jechuudha walii galtee malee wanni goone tokkos hin jiru. Gara kiyyaa wanni isin beekuu qabdanis kanumaa jechuudha. Warri fuute jettanii utaaltanillee yaa fuudhuun kiyya oolu garuu haati manaa kiyya yoo naaf eeyyamte nama jaaladhu yoo jiraate yoo haati manaa kiyya naaf eeyyamte fuudhuu ni danda'a. Saniin alatti fuutee warri jettan haati manaa kiyya akkuma isin beektan isiidha jechuudha. Kanaaf asumarratti waan an jedhu kanuma jira. Foos ati waan jettu yoo jiraate wallahi jechi keenya qofaa sitte qofaan na dhiisee ture beekta. Naatti dabarfatte kaasanii qufaa naatti dabarfatte saniifi qofaa na qofaatise jechi amma jettee kun beekta. Aye. Okay, gaafii dabalataa maal jedhama beektaa? Ayo. Ati fi Fooziyaan jaarsaf jaartii yoo taatan nikaa hidhattaniitiin wajjin jiraachaa turtamoo waggaa kana dhiiraa haraama dalaydaniitiin ilmoo kana argattan jedhan. Mi'a asirratti maal jetta? Astaghfirullah lazim astaghfirullah. Irra naa deebiime. Ati fi Fooziyaan jaarsaf jaartii yoo taatan karaa shari'aan eeyyamu yookiin karaa haqaatiin jaarsaf jaartii taataniitiin ilmoo kana dhaltammoo osoo nikaa hin hidhatiin karaa haraamatiin ilmoo kana dhaltanii yoo karaa haraamatiin ka walitti dabalamtan taale of duratti maal yaaddanii? Ati mee maal jettan asirratti osoo an deebisin dur? Asirratti wanni na jechuu barbaadu ilmi namaa tokko eenyummaa namaa osoo hin beekin waan hin taane dubbachuun bareedaa miti jedhee kanaan dura irree dubbadheen ture. Eenyummaa namaa osoo hin beekin
waan tokko dubbachuun bareedaa miti. Maaliif jecha ilaallatanii dubbachuu waa bareedaadha jedhee yaada. Maaliif ilmi namaa tokko waan biraa dogongoruu danda'a. Garuu mooyyuu hanga ilaa deemee ilmoo argachuun nama ga'utti hin beeku ani wallahi. Asitti waan ani jechuu barbaadu Mudiri wallahi akkatan isiniif ibsu hin qabu silaa waan san akkanatti kana sani jedhee isinii ibse silaa baay'ee tokko natti tola baay'een gammadayyoon jechuudha. Ani abbaan manaa kiyya nikaas hidhannee ta'ee karaa haraamaatiinis ta'ee akkamitti arganne egaa ka namni beekus hin beeka tan hin beekinis akkumatti namarraa waa baay'ee dubbata. Garuu mooyyuu ilmi namaa tokko waan hin beekne dubbachuun haraama soodala hin hiraanne haraama keenya san sinitti lakkaawwamaa jechuudha. Ani abbaan manaa kiyya akkuma nama kamiyyuutti kabajaadhaan jaalalaan walitti dabalamnee nikaarree hidhannee egaa ani abbaan manaa kiyya guyyaa walitti dhufne silaa ka akkam sinitti maree nikaa biraas taree jaalalti xiyyaaftan isaa nama tokko lama miti addunyaa guutuu inaafsisti baay'ee namatti tola ture. Ilmoo haraamaatis hin arganne jechuudha nuti. Okay, galatoon foozi. Walumaa galatti jechuudha warreen gaafii kana gaafatan. Gaafii gaafachuun sirriidha. Gaafii deebii keessanillee karaa salphaadhaan isin deebisa. Seenaa jaalala keessa kunneen yoo barbaadan damma jaalalaati irratti yeroo dhiyootti isinii hojjanna nummaan lamaan taane jechuudha. Walumaa galatti nuti jechuudha ergaa walitti dabalamne guyyaa walitti dabalamnu irraa nikaa akka hidhanne namni amantaa fedhus hordofuu danda'a. Namni tokko jechuudha ergaa jaartii yookiin jaalala mattaluu yoo barbaade jechuudha dursa waan waaqni jedhe san guuteeti namni kan walitti dabalamu malee akkanumaan waan utaalan itti seenan tokko miti. Kanaaf nuti jechuudha gaafii keessaniif deebii gabaabatti nikaa qabdan ni qabna nikaani walitti dabalamne jechuudha. Kanaaf warri gaafatan immoo namoota biraatiif barumsa ta'a waan ta'eef baga gaafataniitiin hin jenna. Ilmoon haraamii wayii tokko hin jiru ilmoon kennaa nutu dursaayyuu gaafa awwalumaa walitti dabalamnu nikaa walitti dabalamnee seenaa bareedaa ture. Seenaan sun immoo yeroo dhiyootti YouTube damma jaalalaati irratti isinii hojjanna. Waa'ee jaalalaa qofa jechuudha achirratti isinii hojjanna. Muuxannoo bareedatu jira. Mudannoo bareedaa fi muuxannoo bareedatu jira waan ta'eef kanaaf akkasitti sun achi fakkaate. Okay. Hangam wajjin turtan abbaa manaa kee wajjin hangam wajjin turtan jechuun yeroo hangamii wajjin turtanii jaalala akkam walii qabdanii kana osoo viidiyoo kaan irratti irra hojjennee irraa bareedadha mudannoo fi seenaa jaalalaati irratti jechuudha. Maye. Okay. Amala abbaa manaa kee keessa maal jaalattaa siin jedhanii kan biraa immoo maal jibbitaa siin jedhaa jiranii maal jaalattaa maal jibbita? Amala abbaa manaa kiyyaattirraa kanan jaaladhu. Amalli inni qabu amala nama akkaan jaaladhuti maaliif oduu hin jaalatu. Yeroo naaree dubbadhu na jalaa callisaa. Okay. Amala isaa keessaa immoo wanti nani jibbu hin beeku. Amala isaatirraa wanti nani jibbu maal inni yeroo baay'ee waan godhuuf yaadi tokko nan godhanaan jedhu waan godhuuf yaadi tokko godhee warratti sila mufajaa yookiin immoo akka surprise jedhasa godhuu barbaada waan sana irraan jaaladhu odoo natti dhiibee fedha. Sani amala isaatirraa wanti nani jibbu. Okay. Asumaan daawwattoota fuudhanii beeksisuu barbaadu. Yaa dhugaa waan ta'e yeroo baay'ee oduulee natti hin toluu sirriidha. Karaa biraatitti immoo amala kiyya keessa jechuudha waan namatti himu waan godhu san namatti himu durumarraa qabeetti waan hin dandeenyeef yaa uumama yookiin tafaxiroo guddaa isloone manummaa dargaa ichaale asumaan jechuudha naaf baruu qabda atillee uummannis naaf baruu qabanii hawaasni jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku waanuma kamuyyuu godhuu yoo barbaade jechuudha godhee erga godheen booda himuu fedha malee yoo karaa deemus barbaade namatti himuu fedhu waan wayiillee yoo gochuu barbaade namatti himuu fedhu sun ni charii waan ta'eef uumama waan ta'eef kana homaa gochuu hin danda'u kana osoo natti ilaaluu baattee siin jedha. Kana fakkaata
Anallee na gaafatanii jiranii isaa gaafadhu re. Gaafadhu. Okay. Amala Fooziyaa irraa maal jibbitaa kanaan jedhan yookiin maal jaalattaa kanaan jedhan. Okay, amala kee keessa waan an jibbu yoo jiraate daftee aarta. Erga aartee booda garuu booda waan wayii erga gooteen booda itti seenufta. Kasirraa jibbu daftee aaruu sanii. Gara biraatitti wanti ati na gammachiiftu immoo sabrii waan qabduufiyyuu amala kee keessa waan an jaaladhu sabrii waan qabduufiyyuu yaa sabriin jaaladha. Kan jibbu immoo daftee aaruu qofa. Suntaanuma jiru kaa ilmi namaa rabbiin hoggaa namaa kennu waa hunda wal faana guutee namaaf hin kennu beekta. Kanaafi yaa'u dafteellee abdiin murattu aaruu irratti garuu ni jarjartaa san qofa malee waan an jibbu waan biraa miti. Tashi waan ati gaafattu hoo jiraare akkanumatti kaastimee waan ati gaafattu. Waan ani gaafadhu. Waan ani gaafadhu. Beeku wallahi. Waan ani gaafadhu hedduu. Waan ani gaafadhu hedduudha. Ayi. Garuu dhiisi guyyaa biraatti fiyaa ta'u. Guyyaa biraatti fiyaa ta'u. Baabaan hoo jira? Baabaan nama bira jira? jaalallee isaa bira deeme. Jaalallee bira deeme? Kaadhimaa isaa bira deeme. Kana bareeda. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota keenya gaaffii deebiin kennaa akkuma itti fufeetti jira. Yeroo biraa immoo mucaa koo qabadhee isin dhiyeessa. Maal akka inni jedhuu fi maal akka natti himuu fi maal akka na gaafatus anis maal akka gaafadhu walumaan laallaa jechuudha. Ammi ajaa'ibanni guddaan jechuudha. YouTube isaa subscribe gochuu hin dagatinaa jajjabeessaa. Mucaan kun mucaa lafaareef dhufaa jirudha. Gaafa dhufe waan gaarii biyya tanaaf ni taasisa jedheetii yaadaa jechuudha. Kanaaf asumaan gaaffii dabalataa kan isinii dabaluu barbaadu warreen hinaaftan akkuma barbaadanitti hinaaftanillee jechuudha. Nuti kun har'a sima jirra wajjumaan jirra. Mucaa kiyya isa biraatillee waan isin barsiisaa yeroo biraa. Mee foos maal jettaan ati mee mucaa kiyya isa biraa hin barsiistu? Olan barsiisaa. Aye. Guyyaa walitti dabalannee isin barsiisa. Hiwwayyuu. Jechuun kaasumaan daawwattoonni haadha gaanii fi mucaa biras akka jiru beekanii waaf itti yaa'imtuuf bara. Eekaa daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa naafofsiin alatti mucaa biraa hin qabna. Innis Salmaan Muhammad jedhanii asumaan akka barachanis sinin jedha. Naafofsiin ala mucaa biraan han qaba jechuudha. Kanaan dura sinitti hin himne asumatti anseenirree dhiifaman isin gaafadha. Naafofsiin qofan isiniin ol barsiisaati ture. Maaliif naafofsiin qofatu na cinaa jira? Yeroo baay'ee namuma cinaa jiru san madaala malee nama irraa fagoo jiru san yeroo baay'ee niyyaa hin godhatuufi yeroo hin qabna jechaa fi tan callise asumaan akka wal barattan mucaa biraatirree nan qaba. Naafofsiin alatti inshaallah yaa rabbi yaa Allah du'aayii naaf godhaa fi bakka guddaa akkanaaf ga'an rabbiin akka fiixaan naa ga'u akka du'aayii naaf gootaniif abdiin qabassanii jedha inshaallah. Okay, kanaaf galatoomii foos galatoomii siin jedha hedduu galatoomii daawwattoota fi kabajamtoota keenya yeroo ammaa kana jechuudha ijoollee lama qabna. Lachuuyyuu dhiira qabna jechuudha. Dhiifama naa godhati. Obboleettii akka finnuufitti du'aayii nuuf godhaasumaan. Asirratti dhiifama atillee dhiifama naa godhi daawwattoonni kiyyas dhiifama naa godhani. An dubara dafee dhaluun fedhu maaliif yoo jettan dubarri makaraa fi cinqiin danda'a waan ta'eef kanaaf dubara ani gaafa tujjaara ta'e dhala malee amma dhaluun fedhu. Ani si fedhu garuu ijoolleen oo fedhanumaa waa tokko godhuu hin dandeenyu. Maaliif ijoolleen tun lachuu dhiiraa yookiin odoo isaan lamaan keessaa tokko dhiira tokko dubartii ta'ee raate rakkoo waa takka hin qabu. Amma asitti ijoolleen tun
durba isaan barbaachisa ani garuu gama kootiitiin waan kana barbaachisu jala mureetan jira ijoollee kana guddifachuu qofan niyyaa godhadhee tan jira hin barbaadu daa'ima biraa isaanuman bakka yaadeen gaa jedheeto akka yaada kiyyaa rabbiin naaf godhu jechuudha. Oona danda'ame ijoollee isaanii tan guddisa malee ani ijoollee amman achi hin barbaadu jedhee tan jira. Oo rabbiin nuu kenne immoo intala takkaran barbaada. Akkasillee hin jedhamu akkasillee hin jedhamu kana maa kennu rabbi ani ijoollee ganaa ijoollee 90 argachuun fedha waan ta'eef. Ijoollee 90 anumarraa immoo jaartii biraata si fossisata. Ilaala isa wajjin marana yoo jaalalli jiraannan bara waan hunduyyuu laaf tura beekta. Lakkii si oduu akkana inshaallah itti ilaalame. Waliigalteef jaalalli yoo jiraate rakkoon qabu kan jedhu daawwattoonni jechuudha asumarratti wanni isaan hubachuu qaban jibbaa dubara dhaluu osoo hin taanetti kaanii kana maa kennu rabbi waan ta'eef ilmi dubaraa beekta isinumarraa simarraa qabee cinqiin dandeettanii beekte waan wayii jechuun waan gaarii wayii keessa jiraachuu barbaadanii dhiirri homaa rakkoon qabu beekta. Kanaaf sababa saniif dubara erga tujjaara ta'een booda dhaleetiin akka ijoolleen tiyyan jala dubartoonni tiyya akka ni jala yaaddofneef jechuudha. Ilmoon dhiiraa rakkoo hin qabdu sababa saniif malee jibbaa dubartoota. Lakki dogongorteerta akkas dhiirris dubartiinis tokkichuma beektaadhaaf abbaadha. Santaan namaa kennu rabbuma dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee sun kennaa rabbiiti. Akkasis odoo ta'ummoo akkasitti yaaduu hin qabdooti. Maaliif waan rabbiin namaa kennu hin beekani jechuudha. Hin beeku wallahi waan asiin jedhu. Okay, rakkoon qabu suni kennaa waaqati walumaa galatti dubartii jibbuu osoo hin taanetti isaanumatu nama jala akka hin miidhamneefi dubartii jechuun haadha. Dhiisi guyyaa dhalatanii viidiyoo kana ilaalan sitti aaranii beeki. Itti aaru miti ka'anis bakka gaarii akka isaan bakka waan gaarii wayii keessatti akka dhalatan fedha malee akka isaan waan biraa jedhaniifi miti. Isaanumaaf yaade malee ani itti yaadee miti. Aaraa ijoolleen dhiiraa akkanatti hin aarre malee dubartoota jireenya gaarii keessatti dhalachuu akka dhalatan fe'eeta nuti maaliif jireenya fokkattuu keessatti nu dhalta akkanaan hin jenne malee. Akkas taanaan ofumaaf dandeessaanii keessa hin jiru ijoolleen tunoo viidiyoo kana ilaalan ani gama kootiitiin baganaa dhalattanii naaf guddadha isiniin jedha. Okay, gaafii biraa jechuudha. Foolii maal jedhan beeka yeroo baay'ee jechuudha. Fooziyaan abbaa manaa ishii maa dhoysitii maali jedhani beekta. Asirratti jechuudha wanni jechuu barbaadu dhoysuun jechuun guyyaan ga'u malee guyyaa rabbi jedhe yookiin guyyaa inni jedhe malee wanni hunduyyuu hin dhufu waan ta'eef sababa sani wanni hanga kana turre malee yookiin jibbaa yookiin gidduu keenyatti waa uumamanii osoo hin ta'initti kan gara kiyyatti guyyaan hin geenne ammas jechuudha guyyaa barbaanne san akka barbaanne itti qopheessuu barbaanne sun hin taane yuutuuba namoota tokko yoo ilaalte si aarsanii haalli namoota tokko yoo raawwate jechuudha waan si gubuuf jecha sababa sanii osoo ittiin qophaa'in qophii kana ka qopheessine qophii kana sila sarpiraayiz gochuu barbaade kan gara kiyyatti jechuudha. San yoo dandeesse gaafii yoo jiraate waan dabaltu yoo jiraate itti dabalta. Kan gara biraa immoo asirratti jechuudha hawaasni keenya wanni beekuu qaban nuti guyyaa takkaa yoo osoo hin bilbille gargar walirraa bilbila cufannee hin beeknu jechuun guyyatti yoo guddate yoo xiqqaate jechuudha yeroo 2 yeroo 3 wal dubbisna gara kiyyatti yoo isii bira isiin waan jettu ilaalla akkamitti garaan si danda'e mucaa keetirraa turte mucaa kee akkamittiin dubbisne teetii jireenya bareedaa jiraachaa jirta faa jetteetiin akka barbaadde jiraataa jirta namoota hedduu wajjin deemtaa bakka baay'ee dhaqxee suuraa kaata warriin jettaniif namni gubbaa qofa nama laaluu danda'a keessa kanama beeku waaqa qofa waan ta'eef nama tokko akkuma argitanitti itti murteessoo osoo hin taane dursa hubadhaati erga hubattaniin booda waan tokko murteessaa ittiin jedha mee foodaati asirratti wanni jettu maaltu jira hawaasaaf itti tolee jira jedhan yeroo baay'ee ati daa'ima wajjin boochaa daa'ima wajjin rakkachaa jirta miidhamtee siin jedhanii mee ati maal jettaa asirratti wanni nani jedhu jiraatee namni waa baay'ee dubbata keessa namaa dhugaa ta'e rabbi qofa kan beeku namni hin beeku bakka kanatti yeroo tokko nama qofa osoo hin taane anirree wanta yaadu jira maaliif yeroon haaree waa baay'ee yaadaa jechuudha maaliif inni itti tolee osoo hin taane yookiin immoo yaadaan bira jiraachuu dhabee osoo hin taane
namni dhalee hargee hin beekaa ilmoon yeroo kophaa jiraatan hangam takka akka nama miidhu akkam akka nama godhu jechuudha. Yeroon aariyaanuu waa baay'ee dubbadha. Dubbachuu bira taree kophaa kiyya dubbachuu qofa osoo hin taane aaruu qofa osoo hin taane bilbilarree bilbileeton guyyaa isatti dubbadhu jira jechuudha. Guyyaan jecha taanirree jedhu jira jechuudha. Bira osoo hin jiraatinu asumatti hansee hedduu tokko galatoomii yeroon aaree nagirarree jiraachuu baattu aarii kiyya dandeessee jecha kiyya hunda danda'u keetiin hedduu galatoomis siin jedha maqaa daawwattoota keetiinis siin jedha. Achitti tanatti hansee wanni nan jechuu barbaadu viidiyoo waraabaa keessatti dhiyeessitan jira. Maaliif yeroo baay'ee qaamaan walirraa fagaannurree yaadaan akka cinaa dhaabbatu waan nu barbaachisu isumatu nu biraa dhabame malee yaadaan waan hundaan akka cinaa dhaabbatu isinitti beekan ture viidiyoo irratti waraabee jechuudha. Namni garuu waa baay'ee jedha ishiin daa'imaa walirra rabdee waa baay'ee viidiyoo nu waraabamee gadhiifamee ture. Viidiyoo san arguu kootiin ani baay'ee tokko natti dhaga'ame baay'ee naaree jechuudha. Irraa dubbachuu osoo hin barbaadinan dubbadhee jechuudha. Egan dubbadhee irree ati eenyu jedhee nama naan dubbatee jira. Ani akka nama kamiyyuutu nama sinirree dubbattanii taraasa'u እና wanti na dubbisee odoo haqa namaa kana hin beekin namni waa baay'ee dubbata jechuurraan kanan dubbadhe malee waan biraatiif miti jechuudha. Asumatti aansee warroonni viidiyoo sanirra ilaaltanii aartanii jirtanii ifa manaaf godha isin jedha. Wanti na dubbise waan biraa osoo hin taane namni kun akka isin yaaddessanii miti jechuudhaanan yaada kiyya ibsuu barbaadee viidiyoo san waraabe malee waan biraatiif miti. Okay, galatoomi foos gara xumuraatitti deemna. Dhaamseeti dhaammattu maaltu jira mee daawwattoota keetiif aga viidiyoo biraa yeroo dhiyootti jechuudha. Seenaa jaalalaatii fi seenaa akkamitti walitti akka dhufne immoo yeroo dhiyootti kutaa kutaadhaan ni qopheessinaafi. Dhaamseeti hawaasaaf dhaamtu, dubartootaaf dhaamtu, namoota jarjaranii waa balleessuu danda'aniif mee wanni ati gorsitu walumaa gala dhiiras haa ta'u dubaras jireenya namaa keessatti dogongoraadhaan jechuudha yookiin jarjaraan waan fakkeenya nuti turtii yeroo hanga kanaa gargar turree jirra. San biratti jechoota hedduutu jedhamaa ture. Namoota hedduutu karaa hedduudhaan hojjetamaa ture. Mee ati asirratti obsa jireenya keessatti obsi hangam bakka akka qabuu fi namni dafee waa balleessu immoo jireenya isaa akka itti balleessuu danda'u. Gara biraatitti immoo jechuudha namoonni maan kamuu osoo jaalalaa wajjin jiraatan gidduu namaa seenanii waan akkanaa jiranii namoota online irratti waa maxxansan kana jireenya namaa diiguuf deeman gubbaa qofa nama ilaalanii jechuu keessa osoo hin beekin. Kanaaf mee walumaa galatti wanni ati dubaraalleef haa ta'uuf dhiiralleef haa ta'uuf wanni ati dhaamte jireenya kee kana keessatti jechuudha. Beeki jireenyi baqaatuun immoo kutaa 12 barachuurra biyyoota 12 yoo deemantu irraa barumsa gaarii argatanii. Kanaaf hanga turtii addaan turre kana keessatti mee barumsa argatte kana hawaasaaf yookiin immoo namoota akka keetii abbaan manaa isaanii rakkoo garaagaraatiin bira hin jiraanne yookiin haati manaa isaanii rakkoo garaagaraatiif gargar faca'anii badhee jiraataniif mee wanni ati dhaamtu maaltu jira? Hayyee gaaffii kana naaf dhiyeessuu keetiif hedduu galatoomi jedha. Wanti ani jechuu barbaadu dhaamsi kiyya jaarsaaf jaarsiidhaa fi keessattuu warroota shamarraniitiif jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee dhiira caalaa'u dubartiin obsa hin qabdu. Maaliif karaa abbaa manaashii waan hin taane namni hoo dubbatee daftee haarti. Gama kootiitiin waan hin beekuufani maaliif ani gama kiyyaatiin dhuggaan dubbii tokko dhaga'u dafee tan aara. Aaruu biras taree immoo fakkeenyaaf har'a waan hin taane dhaga'ee dafee hoggasuma aaree boruu nan dagadhaa jechuudha. Kana rabbiin nan galateeffadha. Wanti namoonni akka kiyyaa hin taane garuu wanti akkanaa kun moosiin qonnamee jireenyi keessan hin diigamuu biras taree nama jaalattan hin dhabdanii hilmoorree hoo qabaattan hilmoo keessan abbaarraa fageessutu jira. Jaalala keessan kabajaa walii qabdan waa hedduu dhabuutu jira jechuudha. Kanaafuu ilma namaatiif obsi dirqama barbaachisaadha. Jaarsaaf jaartii hedduu sheexan hin dhabamu. Innis immoo innis biraa deemee akkas ta'ee akkana ta'ee isaanirree ishiin akkana taatee akkas taatee kan jedhamu
dubbii hedduutu jiraachuu danda'a. Kana dhaga'uu yookiin immoo akkamitti dabarsuu akka dandeenyu jabaatiin keenya barbaachisaa jechuudha. Dubartiin daftee miidhamti maaliif dafeet itti dhaga'ama. Nama tokko haala kamiin nama sanitti dhiyaadhee haala kamiin akkanatti na godhee maaliif akkana na godhe jedhee keessi keenya dafee miidhama. Keessa keenya kana muyyuu akkamitti of amansiisuu akka dandeenyu jecha namni jedhe san osoo hin taane nama itti dhiyaanu san yookiin immoo abbaa manaa keenya yookiin immoo jaalallee keenya san wanti kun dhugaadha osoo wajjinee nama sanirraa adda baafannee beekuu nu barbaachisaa jechuudha. Ootan namni jedhu kan laallu ta'e waa baay'ee dhabnaa jechuudha. Ani alhamdulillah baga adda dandeenyaaniif abbaa mana kiyyaa baga asitti na dhiisee deeme. Waa baay'een baradhe. Isa qofa osoo hin taane haadha gaarii yookiin immoo abbaa manaa kiyyaatiifis haadha manaa gaarii akkan ta'u ta'ee jira. Obsa kiyyas of argee kan jira. Akkam takka akkan danda'u hangam takka akkan hin dandeenyes of argee kan jira jechuudha. Kanaafuu waan tokko warrachuun duratti itti yaaduu nu barbaachisa. Warroonni addaan fagaatanii jirtan abbaa manaa keessan yookiin immoo jaalallee keessan waliin immoo jiraate waan taanii dhageessanii daftanii waan taanii warratti nan isin jedha. Dhaamsi biyya kanas. Okay, foos galatoomii ulfaadhu mallee rabbiin beekumsa siyaa kennu haadha mana kiyyaa qaalii galatoomii. Ijoollee babbareeddullee akka baay'ee siin haadhaaf abdiin qaba. Inshallah. Amma booda fatanaan hin jiru beekte fatanaan hanganuma yeroo baay'ee yoo ilaalte jettee bakka jaalalli jiru waa baay'eetu jira. Bu'aa bayii hedduutu jira, rakkoo hedduutu uumama. Kanaaf kutaa jaalalaa akkuma isiniin jenne damma jaalalaatti irratti isinii qopheessina. Gara biraatiin anaafis barumsa gaarii naaf taatee jirta. Waa hedduu sirraa bareen jira. Umrillee si caalu waa baay'ee sirraa baree jira waan ta'eef waa baay'ee na barsiiste. Yoggaa tokko yoggaa na aarsitee jettullee ka ni na obsa. Ni na aaraa garuu akka badaa na aaraa. Jechuun dhiifama naa godhaate walumaa galatti namni hanga kii aaru hin jiru jechuuf xiqqoo waan baay'eetu fakkaata. Baay'isee aara waan ta'eef. Anis yeroodhaaf ni dagadha. Garuu waan itti aare san dafee murtii wayii murteessuun fedha. Itti yaadetiin xiqqoo tasgabbaa malee. Kanaaf waa hedduu sirraa bareen jira. Waa hedduu na barsiistee hin jirta. Anaaf galatoomii umrii dheeradhu. Kanaaf yeroo dhiyoo immoo qaamaan akka wal agarru abdiin qaba. Warreen hinaafu osuma hinaafu namoonni waan hin taane namatti xaxullee akkuma jirutti haa xaxani. Nuti yeroo dhiyootti wal arguun keenya oollu. Yeroo dhiyootti akka na bira dhuftanis abdiin qaba. Bakkuma jirutti haala mijeessee akka isin dhuftan abdiin qaba. Warri jaartii meeqa qabdan jettanii as jalatti barreessitan immoo yoo haati manaa kiyyaa fi mucaan kiyya naaf eeyyaman nama jaaladhu sanuu tana jaalattu osoo hin taane nama ani jaaladhu yoo jiraate nama ani jaaladhu san hin jira garuu ofi fuudha. In qabdaa ofi. Itti maan jira bara maaliif siin jedhe beektaa nama itti maan jira uummata itti maan jira. Nama na jaalatu osoo hin taane nama ofii jaaladhu. Inshallah sanillee. Walumaa galatti warri gaafii hedduu qabaatanis warri hin gaafatanis gaafachuus ni dandeessanii. Haala nuti itti walitti dhufnee yoo barbaadan yeroo dhiyootti jechuudha erga viidiyocha kana isinii maxxansiniin booda damma jaalalaati irratti kutaadhaan isiniif qopheessina. Akkamitti gaafa tura akkamitti wal barree eessatti wal barree haalli nu itti wal barree itti wal fuune seenaan nu keessa kunne maal akka ture hunda isaatu jechuudha kutaadhaan isiniif qopheessina. Kanaaf kara chaanala keenyaa warri haaraa dhuftan immoo subscribe gochuu hin dagatina. Warri yaada qabdan yaada keessan immoo nu qopheessuu ni dandeessanii. Asuma jalatti jechuudha linkii mucaa koollee jechuudha YouTube isaa asuma subscribe gochuu hin dagatina. Kara jalaa isinii ka'a. Isin jaaladha isin kabajaa. Warriin afaan kana dandeenyees afaan biraatiin yeroo biraan hojjennaafi. Gara kiyyaan yaada xumuraa kara xumuraatti deemaa jira. Maal jetta qofa? Hedduu galatooma isiniin jedha atirree galatooma. Wanni jedhu hin jiru akkuma ati jettetti ta'a inshallah.
Video berah kawannya sini diana happy kap. Oke, ulfaadhu galatoomi waamicha kiyya ammas affeerraa kiyyaa kabajeetiin asirratti dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomi siin jedha. Maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota kiyyaatiin maqaa Kush 5 Show Studio fi Damma Jaalalaatiin akkasumatti maqaa mucaa kiyyaatiin si galateeffadhaan siin jedha. Achumaan baabaan kiyya yaa dhungatu. Akkasii daawwattoota fi kabajamtoota keenya turtiin yeroo duraatirraa qabnee hanga ammaa waliin turre kana fakkaata. Obsa baay'ee fi bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamurree bakka kana geenne rabbii bakka kanaan nu ga'e immoo galanni isaa hin badini. Isinillee jechuudha warri biyya teettaniitiin wal hawwaa turtan rabbiin nagaa wal isin agarsiisu. Gidduu keessanitti kijibaa fi olola garaagaraa fuutaniitiin walitti hin bu'ina. Obsa qabaadhaa isinin jedha. Gama kiyyaan xumuree hin jira. Yeroo dhiyootti immoo viidiyoo babbareeda qabannee dhufna amma booda jechuudha. Kanaaf kara keetiin wanni itti dhaammatu jira. Anis wanni isinitti dhaammatu hin jiru. Galatooma isinin jedha warroonni hangaarraatitti Fooziyaan eessa deemte jettanii isas naa gaafachaatii turtan hedduu tokko galatooma isinan galateeffadha. Irra deebi'ee Damma Jaalalaa atirree hedduu tokko galatoomi galata guddaa qabda keessummaa kee gooteen affeeruu keetiin. Galatoomisin jedha wannan jedhu hin qabu. Kanaan alatti maaliif guyyaa kana guyyaan yeroo dheeraatiif hawwaati ture. Yaa ta'u malee haala kanaan asirratti akkuma atis jettee haala kanaan daawwattoota keenyaan ol barachuu hin barbaanneyyuu garuu immoo wantoota baay'eetu dubbatamaa uummataati jira waan ta'eef hanga yeroo saniititti obsuu hin dandeenye. Kanaafuu haala kanaan dhiyaachuu kootiin gadda ta'urree keessummaa kee ta'ee affeerramu kootiin hedduu tokkoon gammadee siin jedha. Wanni naasa'us tokko hin jiru olla jalaa dha'ee jira siin jedha. Okay, hedduu galatoomi ulfaadhuun siin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya irra deemuudhaan jechuudha sagantaan keenya kana fakkaata. Yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina. Warreen immoo Damma Jaalalaa illee jalatanii kaa subscribe godhaati chaanala keessan guddifadha isiniin jedha. Kana fakkaata nagaa naaf ta'a ulfaadhaa galatoomaa rabbii wajjin haa jiraatu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti bum jennee jirra. Assalaamu alaikum nagaa nuuf ta'a. warahmatullahi wabarakatuh.